Nafxanyaan haala kanaan salphate jechuudha. Nafxanyaani haala isin argitan kanaanii baqachaa jirti. Oromoon akkana salphifte jechuudha. Oromoon qeerroo fi qarree Minnesota kanaanii salphifte jechuudha. Nafxanyaan haala kanaan baqachaa jiranii yoo isin argitanii isin argisiisa qajeelatti sheer godha addunyaa waliin gaa sheer godha daddafa warri seentan nama sareetti qaltee haala kanaanii baqachiifte jechuudha. Hundi isaanii baqachaa jiran jechuudha. Andura sheer godhaatii waliin gaha haala kanaanii nafxanyaa dirree akkanatti haala kanaanii isinii mul'ataami. Haala kanaanii nafxanyaanii baqachaa jiran jechuudha. Qeerroon yoo isin argitan baqachiifte jechuudha. Haala kanaanii dirree duwwaa achirra haala kanaanii jirti jechuudha. Haala isin argitan kanaan poolisa kanaanii nafxanyaa isaanii itti agarsiisanii ari'an jechuudha. I'm going to. Oh, that side. Yep. Share goda. Ronga. Injifate. Deva. Lumutini. Nam baqachaa jiranii. Irraa jira qeerroo haala kanaanii nafxanyaa yoo garasii argitan yoo argitan garasii baqachaa jiran jechuudha. Haala kanaan baqachuu jiranii haala kanaanii baqachaa jiranii haala kanaan baqachaa. Let's go back, guys. Hi. Guys, get back, please. Please get back. Please get back. Get back. Qeerroon haala kanaanii haala kanaan Nama wannaa fakkaanna, please go back. qeerroo haala kanaan ariite jechuudha. Dhugaa qabna waan ta'eef ijoollee sana achi gachaasuu qabna. hogguu
Bogguu dhugaatu ilmaan naftanyaa minilikaawii warra shanyii minilik qeerroon haala kanaanii irraa ante jechuudha haala kanaanii. Kanaanii ariite jechuudha qeerroon laga jechuudha injifannoodhaan goolabte jechuudha qeerroon Minnesootaan haala nama boonsu. Let's go back, guys. Let's go back. Let's go back. Let's go back, guys. Let's go back. Haala kanaanii. Let's go back, guys. Let's go back. Ya deebi'aa injifatanii. Injifannee waan ta'eef deebi'aa. Boruuf gaarii miti beek. Tartiiba. Kunoo wallisaa Kadir Said jechuudha. Exactly. Kanaafuu akkamirraa agartee mee qeerroon injifachuu kana artistii keenya kabajamaa guguusinee bar. Guguusinee. Baaragdee bar. Baaragdee dheessitee bar. Waraanni kun laala ijoolleen teenya sirrii. Yaa akkas godhuu qaba silaa. Garuu sokkee baga arganii amma booda hin baane yaa deebi'a. Manni Oromoo akkuma isin agartan qeerroo fi qarreenii haala kanaanii dhangalaatee dachii garagalchitee nafxanyaan muddamee duraan duuba san ture akkasitti dheessee baqatee dirree gallakkise jechuudha. Yeroon dirree gallakkisu qeerroo fi qarreen jala deemanii haala kanaan geggeessan jechuudha. Kunnoo lumuxii yoo argitan lumuxiin haala kanaanii alaabaa lumuxii yoo argitan haala kanaan geggeessine jechuudha. Yeroo muraasa bas turanii saa tokkoof walakkaa mokkasiyaa as turanii haala kanaanii qeerroo fi qarreen warra lumuxii alaabaa lumuxii shanyii minilik ilmaan nafxanyaadha. Haala kanaan ariite jechuudha. Haala kanaan ariitee nuti kunoo Oromoon achitti dhaadannoo keenya geggeessuudhaaf garas jirra jechuudha. Garas deemuudhaaf eega geggeessanii booda qeerroon haala naamusa qabuun wal deebisanii dhaadannoo geggeessuudhaaf. Qeerroon miira itti dhagame jechuudha. Qeerroon hedduu dallananiiti beektaa dallananii islaa akkasii jala fiiguu hin qaban turanillee garuu nama waliin lollee gatii isaanii itti himaniituma nafxanyaa jechuudhaan salphisaniituma xiqqoo tokko mumuddanii akka isaan nama booda kaapitaalii kanatti hin deebine rifachiisaniituma irraa deebi'anii irraa wal deebisan jechuudha. Haala isin agartan kanatti jirra jechuudha. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan Minnesootaan haala kana keessa jirti. Haala nama boonsuun, haala nama gammachiisuun. Haala kanaan moohannee dirree nu gadhiisanii lakkisanii gara manaa galanii Oromoon ammoo dhaadannoo yookiin ammoo mormii isaanii falmii isaanii haqaa uummata Oromoo dhageessisuudhaaf walitti deebi'anii asitti haala kanaan dhageessisaa jiran jechuudha. Nuti aga sagalee dhageessifnee waan barbaannu argannutti hin gallu ka jedhu qeerroon falmachaa jira. Nubeekuuf nafxanyaa shororkaa'u. Nubeekuuf bar shororkaa'u kanaaf gara jagaatu irree. Kanaaf gara manaa galanii. Qeerroo falmataa jira. Keenya himbeeku bareechanii. Gaafa gaarreen adawaa gaarruma qaleessanii. Nuti farda keenya himbeeku bareechanii. Gaafa lola adawaa gaafa maqaleessanii. Nuti farda keenya himbeeku bareechanii.
Gaafa gaarreen aduu gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Nan sobee. Nan sobee. Nan sobee ijoollee. Nan sobee. Gameessa koya badama. Orome koya badama ya badale ya pashan ko sori farda ke ofesi. Sori farda ke ofesi ego ke kari soror siga chala banora buzi. Roro dide sirra marse malif duta manatese. Ana ega kinab juntane kaafadhu farda kennole Arra Qeerroon situane kaafadhu farda kennole Arra Qeerroon situane kaafadhu bullo kennole Arra Qeerroon situane kaafadhu ego kennole Arra Qeerroon situane kaafadhu manca kennole Arra Qeerroon situane Arra Qeerroon situane Arra Qeerroon situane masangama lafan baatu masangama lafan baatu talba faca batatati nuti duune tokkon taa'u wal gaggala batatati emulee aboora boorri dolan malee maal gooti goorri masangama lafan baatu talba faca batatati nuti duune tokkon taa'u wal gaggala batatati emulee agarbachiisa daangaa ofii maaltu gadhiisa oliga nagadita fi chalesa manama erro jabesa udusoba malik odesa sadakun kullu maturesa yembule agarbachisa oromia matu gadisa kabi nagadita fi chalesa manama erro jabesa ududara malik odesa sadakun kullu maturesa yembule agarbachisa oromia matu gadisa Shakari di kushani bitata kushan tamam ditagarini ya alama kawe ma antola labanini niya mare yo ni beta banga papiya ande ke salula alis apani sodue imajiran badu masani bure agatitu oso masir matini tenditu Shakar ke matani apani sodwe matiram badu matani dure aga tu oso masir matini tenditu harar ke ralula shakar ke matani apani sodwe matiram badu matani dure aga tu oso masir matini tenditu abi Nafxanyaan duraan achi ture amma garuu baqatanii deeman jedhan duwwaadhaa Oromoo qofa dhuunfatee Oromoon dhiichisaa jira jechuudha. Injifannoodhaan goolamne injifannoo ajaa'ibaa galmeessisee qeerroon Minisootaati.
maal tunoo beeyaa jettan eebba abbootii amantaa garagaraatu as jira eebba kana kan fudhannu tasgabboofnee dachiin sun xaragamtee gaaddisa san dhaabbannee abbootiin amantaa gaaddisa san nu eebbisanii haga dachiin sun qulqullooftuuf asuma bashannanaa waan akka addaatiin ibsaan dabarsina dachiin qulqullaa'u jirti gara dhumaa jirti poolisii eeyyamsiifnee yoo poolisiin dhiqdu jalaa naamusa keenyaan abbootii amantaa achi keessatti manguddoo achi bahanii eebba ka injifannoo guyyaa har'aa kun ka injifannoo fuulduraa ka dhugaa akka nuu ta'u dachiin nu qulqullooftu tun dachii oromiyaa ta nuu qulqullooftu akka nuu yaamtu manguddoon achi bahanii abbootiin amantaa eebba nuu godhanii fuulduratti akkasii bakka dachiin qulqulloofte nu jalaa godhatti yaaduu fi dhaamsi yoo jiraate dhaamsa asuma walii dhaamaa waan bishaan keessa bittan gaabbata of jalatti argitan gad jedhaa of jalaa kaasaa oromoon bareedaan kun dachii illee bareechisuu qaba kanaaf jamaa ruwaasini jechuu barbaada asuma oromoo qeerroo arra waan ajaa'ibaa dalaynee waan ajaa'ibaa galmeessinee yoo sagaleen kiyya dhagahame nafxanyaa kiliin goonee amma bakka nafxanyaan duraan itti dhiichisaa jiran san dhaynee du'aa itti godhuudhaaf irratti dhiichifnee injifannoo keenya achirratti labsachuudhaaf du'aa jalqaban ta'a maanguddooni amma bakka nafxanyaa irraa ariine galma muka san jala ariine muka siyyoo mul'ate muka san jala ariine amma ammoo garas qeerroon garas deeme bakka nafxanyaa irraa ariine sanitti gaaddisaa san jalatti du'aa nu godhan jechuudha. Eega diisii irraa deebine waan irree buutame koomunitii oromootti isin dhaame ijaan agartanii jirtan jechuudha. Maali wanni san isaan gisee achii deemine wanni isaan godhan addunyaa kanarraa Minnesootatti akka hiriira bahaniif kiristaana fixanii ilmaan oromoo. Sagaleen kee ni dhagahame sagaleen kee yoo dhagahame. Waaqeffataas ni qabna agarsiifnee jirraa jechuudha arraas. Arra silaa bahuu baannee qaanii teenya sablannee jechuudha. Akka isaan sabliniif deeqanatti qaanii isaanii arra qaanii isaanii oromoon biyyatti kiristaana fixee charchii gubtee waan adda addaa nuu dhaamanii dachii guute kun faradaa isaaniitiif ilmaan oromoodha beekuu qabdan arraattan immoo kijiba isaanii san hattummaa isaanii san kijibsiifnee jirra poolisoonnis beekanii jiran warra namarraa du'e nuti warra namni irraa du'e warra hidhamtoonni hayyoota keenyaan nurraa hidhame namaan nurraa du'e saniifuu jara keenya qeyroo teenya gizee isin gorfannu gorcha keenyaas dhaga'uu qabdan isin gizee biqilolaatii fi gizee waan barbaachisaa ta'e irratti nutuu cancala isin hin qabne isin gadhiifna ammoo gizee cancala isin qabne cancala qabamtanii taa'uun dirqama keessan jechuudha arraan tan uummata kana osoo fi asitti humne millions of dollars gargaaran jechuudha mootummaa Itoophiyaadha shakkaawwan nu godhan kanaafuu haaqirummaadhaan deemuu qabda bikkitti onnee barbaaddu bikkitti waa barbaaddu ni jirti jechuudha bikka kanaa tanatti bikka isaan maallaqa millions of dollars Ameerikaa irraa fudhatanii jarri kun waan amata dhibba nuuqaan kitaaba amata dhibba nuuqaan kitaaba hayyoonni keenya buqqaase akka nutti hin deebisne qayroo haaqirummaa ta'uu qabdan shaaxirummaan deemuu qabdan saniifuu har'aan tana injifanne ammallee deemuun isaanii sodaadha kanaafuu karaa dirreedhaan ni haa Oromoo jirtu walla geennaami Oromoon mana amantaa quba jedhee namni amanos keessa hin jira Oromoon mana amantaa hin guba Oromoon kiristaanaa mana amantaa islaamaa hin gubnellee gubeen beekulle Oromoon musliimaallee mana amantaa kiristaanaa waliin dhaabbatee ijaarame haga nu beennutti amantaa kamiinuu Oromoon kiristaanas qaba waaqeffataas qaba musliimas qaba mana amantaa kamiinuu Oromoon ijaarame gubeen beeku fuulduras hin gubuullee hin deemu jechuudha kanaaf Oromoon Amin warri nu jajjabeessaa jirtan hordoftoota kiyyaa warri nu jajjabeessaa jirtan galata guddaa qabdanii galatoomaa yaadan waliin jiraadhaa sheer godhaatii addunyaarraan gaa manneen amantaa ortodoksii fakkeenyaaf qeesii goondarii erga malee manni Oromootaan ijaarame kanan beektanii hin beektanii lafti irra ijaaran kenna munni irratti ijaaran kenna biyyeen ijaaraniin kenna qeesii qofa dhufe kanaaf
Oromoon mana hin gubu hin ijaara malee Oromoon nama hin dhiibu hin hammata malee ammannee akka hantuuta mana keessaa nu nyaachuu jalqabanii amma immoo hin gubnu garuu kan gubuuf ittiin jallimnu akkanami jiran akkanami karaa mootummaatiinis ni falmanna karaa dandeettii kennaatiin illee kan hundumee ofirraa qabnaa jechuudha. Kanaaf duubatti hin deebinu qeerroo akkuma jamaan jedhe wal dhaga'uun walii adabamuun dhaabbachuun qeerroon teenya akkasumas baay'ee galatoomaa dhaabbachuu gaddaa'u yoo rabbiillee nu dhabu yoo nu dachiirra waliin dhageenye inni oliillee nu dhaga'u jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha akkanumaan itti fuufaa manatti hin gallu guyyaa hundaa'u akkanumatti waliin baanaa sagantaa ittaanullee boodarra hiriirri guyyaa kam akka ta'e isinitti himamaa hin gallu haga hidhamtoonni kenna ba'anitti hin gallu itti fuufna isiniin jedha galatoomaa akka hanga bilisoomnutti. Loli Qeerroo Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Olutaalii gachiidhiitiin Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Olutaalii gachiidhiitiin Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Yaadeen arratti duuna Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Olutaalii gachiidhiitiin Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Injifannoon teenya taate Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Olutaalii gachiidhiitiin Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Waataa duraan deeman Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo loli Qeerroo biyya teenya Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Olutaalii gachiidhiitiin Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo ijoollee biyya teenya Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo injifannoon teenya taate Jisaa'ee lamaan dhufee loli Qeerroo Babaloo Raguyyaan keenya taatee deeyse lolli tole lolli tole lolli tole lolli tole lolli tole Boy Oyobo gaise lola thanaban chapna gurbe renjabure rajonne biya kenya akkuma isin argaa jirtan hordoftoota kiyya bakka Nafxanyaas fi qarree Minnesota Injifannoo galmeessan gammadaa jiran jechuudha. Injifannoo ajaa'ibaa argamsiisanii qeerroo fi qarree Minnesotaadha. Nafxanyaa kan hiriira bahee arra Nafxanyaan duraan irra asitti arra hiriira bahee osoo qeerroon sagalee fi mootummaan Minnesotaatis dhufee senetarri Brooklyn Park of Minnesota magaalaa Brooklyn Park dhufee dhugaa naamusaa fi haqa akka qabnu mootummaan Itoophiyaa stiil hangamatti akka nu ajjeesaa jiru eegaragaa nu bahee booda namatti dhufu dhabanii qaatanii baqatanii qeerroonis gaajala buutee hanga isaan as keessaa bahanitti akka ajaa'ibaatti ari'anii lagaa baasan jechuudha. Amma immoo haala kanaanii bakka Nafxanyaa irraa kaafne muka kana jalatti jechuudha. Sagalee kiyoo dhagahame bakka muka kana jala jechuudha. Muka kana jala turanii haala kanaan muka kana injifannoo bakka itti galmeessine bakka Nafxanyaa irraa ariine akkuma hayyoonni keenya jedhan bakka hidda bakka irraa buqqifne odaa Oromoo jalatti odaa Oromoo bakka san muka isaan jala boqochaa turan jala ariine. Guddaa qabdan share gochuudhaan addunyaa waliin gaasiin jenna kunoo dhiichisaa dhufu jiran qeerroon.
hiriira. Shergo chiro waliin gaa jechuudha nuti akkuma isin agartan amma haala kanaanii nafxanyaa irraariine injifannoo galmeessine jechuudha. Injifannoo galmeessine haala kanaan gara dhiichisa yookiin ammoo bakka itti mari'annu eega nafxanyaa ariine booda achi deemuudhaaf qeerroon haala kanaan milkiidhaan hiriira keenya kan hardhaa gara goolabutti deemaa jirra jechuudha. Waan ajaa'ibaa argisiisa waan ajaa'ibaa arraa duraanii nafxanyaanii wanni isaan eegan uummanni Oromoo hokkara kaasee nu dhaanee yookiin ammoo nama yoo nurraa dhaanee achitti waan tokko godhe dhugaan addunyaa biratti akka nu galtu jedhanii haala naamusa qabeessan qeerroo eega hiriira sagalee dhageessanii booda nafxanyaan givaaf godhe haala saniin baqate jechuudha. Lori Isabella Mandufe, Loli Cairo. Giza, Loli Cairo. Oh. Bali fada. Ah. Yeah. Yeah, sorry. Isabella Manduve, Loli Cairo. Qeerroo fi qarreen Minnesota injifannoodhaan hiriira irraa injifannoo galmeesse nafxanyaa ari'ee dhiichisaa jira jechuudha. Itti hirmaadhaa sheer gochuudhaan addunyaa waliin gahaa isin ilmaan Oromoo dhufee Loli Cairo. Balisa. Loli Cairo. Sorry. Balis.
Kuni kataa jiru as magaalaa lakkuu Minnesota hiriira guddaa qeerroo fi qarreen Minnesota gooteen Capital Hill St. Paul Minnesotatti kan argamu Nafxanyaan akkuma beekamu hiriira godheeni injifatamee qeerroon mohattee dhukkee irraa kaastee addunyaanis gara keenyatti akka nuti haqa qabnuu fi dhugaa qabnu eega ragaanuu bahanii booda namatti dhufu dhabanii haala saniini baqatanii deeman jechuudha. Gaaddisi kun kan duraan Nafxanyaan reeftana jala ture Nafxanyaan irraa kaasne amma kunoo qeerroon irra dhiichisaa jira jechuudha. Aku bani Teresa. Arra bani Teresa. Ay, ufra bukisu kawan. Afra bukisu Teresa. Amma dhaamsa dabarfachuudhaa fi abbootiin amantaa asitti wal gahanii jiranii abbootiin amantaa as dhufanii du'aa nu gochuudhaan dhaamsa yookiin immoo waan gabaabduu sagantaa gabaabatu jira achi booda qeerroon akkuma beekamu ni dhiichisa jechuudha. Amma immoo kan godhamu deemu sagantaa gabaabaa dhaamsa abbootii amantaa jechuudha. Okay, you see, this is my glass. Thank you for finding. All right. Oromo jirtu. Amma moanne. Emi. Harka dhaadhaa kaayeroo takka. Kanaaf ummanni himoanne akka jaallatti. Qeerroon biyyaa Minnesota ilaalu jirti. Minnesotaan humna, anniisa, qabsoo, boba'aa qabsoo Oromiyaati. Yes. Yeroo hunda yeroo lallabsi tokko bahu yeroo naadirmadhuun tokko bahu manatti nafina waa hedduu adeessuu hin dandeenyu paawara kana asirra nurraa cufuudhaaf waan deemaniifi iddoo kana akka nuti deemnu waan barbaadaniifi nuti wanti goonu mana qabnaami qe'ee qabnaami qe'ee qabnu gallee mari'annaa. Yes. Kanaafuu akka tasaa jarjartanii deemtaniif Oromoo Microphone kan agartaniimi microphone kana guyyuu kireeffanneetuma deddeeminaani microphone xiqqaan nuti qabnu sun ammoo yoo takka osoo charging ta'in nu harkaa dhumataa jirti. Sagaleen isaallee dhageeffadha. Sagaleen isaallee silaa kaadha dachii kana garagalchuu barbaanna. Qabsoo kanaaf namni waa qabdu hadha microphone dachii tana garagalchu waan ittiin binnu argannu malee lafa kanaas hin deemnu. Kanaaf kana sirriitti qabadhaa waan keessaa qabdaniin nama ni barbaanna. Inni biraa ergaan qabu guyyaa boruu mee dhageeffadhaa ka guyyaa boruu haawwan keenya sa'aatii 3 irraa eegalee guyyaan kun guyyaa isaan kadhannaa waaqaa yookiin rabbiin itti kadhatan. Kanaaf namni dubartiin kamu haawwan kamu dubartiin kamu tan mana jirtullee ta hadhaafte guyyaa boruu sa'aatii 3 irraa OCM'tti haawwan biraa hordoftoota kiyya akkuma isin argaa jirtan maallaqni kun maallaqa ispiikara yookiin ammoo sagalee guddiftuu addunyaa Oromoo filintee waan jirtuu fi
dalagnu sagalee guddiftuu goone addunyaatti sagalee teenya ittiin dhageessifnu maallaqni guuramuu qaba jedhanii qeerroo fi qarreen maallaqa guuraa jirti maallaqi kennamuu qaba galata guddaa qabanii qeerroo fi qarreen Minnesota hanga Oromiyaan bilisoomtuufti speaker yookiin sagalee guddiftuun kun waan nu fayyaduu fi maayikiroofoona kireeffachuu osoo hin taane maayikiroofoona dhuunfaadha. Maayikiroofoonii dhuunfaadha akka qeerroo fi qarree Minnesota deebitamu hanga Oromiyaan bilisoomtutti kan sagalee ittiin dhageessisan jechuudhaan yaanni dhufe. Yeroo marii Oromoon kophatti qabdu isin hin beektan isaa guyyuu isinitti himna. Maal taatasaa cufi viidiyoo. Cufaa nam jedhanii viidiyoo cufaa jedhanii waan Oromooti. Akkasitti haala saniini. Namni waraabaa jirtu gosa kennaan. Suufii. Kanaaf sagaleen keenya kun